Qabxii olaanaa fidee kaampaasii seenuu nan barbaada. Barnootaan cimaa ta'ee maatii kiyya gammachiisuu fi kaayyoo kiyya galmaan ga'uu baay'een barbaada. Yeroo dheeraa nan qo'adha. Kilaasii keessatti illee barsiisaa kiyya nan dhaggeeffadha. Garuu ammoo qabxiin qormaata kiyyaa baay'isee na jalaa gadi bu'a. Ani immoo kaka'umsuma qo'annaatu hin qabu. Yeroo kitaabaaf daftara argu baay'isee natti ulfaata. Namoonni jettan jiraachuu dandeessu. Yoo argitanii jirtu ta'e barattoonni baay'een yeroo dheeraa fudhatanii baay'ee cinqamanii ni qo'atu. Garuu ammoo qabxiin qormaata isaanii baay'isee jalaa gadi bu'a. Barattoonni muraasni ammoo osoo baay'ee hin cinqamin yeroo muraasa qo'achuun qabxii nama dinqisiisu galmeessisu. Maaliif kana ta'uu danda'e gaaffiin jedhu sammuu keessan keessatti isin uumamuu danda'a. Kana jechuun yeroo dheeraa qo'anneef qabxii gaarii fiduu hin dandeenye. Wanta kana sirriitti hubachuuf dookumantarii Don't Study Hard, Study Smart jedhu osoo laaltanii isin affeera. Viidiyoon kun barattoonni afreejii 95 fi isaa ol akka fidaniif yaadamee kan hojjetamedha. Yeroo maloota asirra jiran kana raawwattan qabxiin keessan akka ol ka'u 100% nan amana. Rakkina qo'annaa keenya furuuf maloota gurguddoo 3 qabadheetiin dhufe. Tokkoffaa, kaka'umsa qabaachuu. Yeroo tokko kitaaba bannee dubbisuu fi qo'achuun baay'isee nutti ulfaatuu danda'a. Kun immoo rakkina kaka'umsa dhabuuti. Kaka'umsa yoon qabaatin ammoo xiyyeeffannaan keenya baay'isee gadi bu'a. Xiyyeeffannaan immoo yeroo qo'annaatitti baay'isee barbaachisa. Kaka'umsa keenya deebisuuf ammoo bakka qo'annaa keenyaa sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Wantoonni baay'een bakka qo'annaa keenya yoo jiraatan sammuu keenya irratti dhiibbaa fidu. Kanaafuu wantoota bakka qo'annaa keenya jiran san kaasuudhaan baay'ee miidhagaa gochuu qabna. Erga bakka qo'annaa sirreeffannee booda ilaalcha sammuu keenyaa jijjiiruu qabna. Qormaanni kun baay'ee natti ulfaatuu danda'a. Barumsi kun natti baay'ate naaf hin galu ilaalcha jedhu jijjiiruudhaan ani wanta dubbisu nan hubadha. Baay'ee salphaadha jennee yaaduu qabna. Yeroo kana goonu fedhiin qo'annaaf qabnu dabalaa deema. Akkasuma xiyyeeffannaan wanta dubbifnu san irratti qabnullee akkasuma gaarii ta'a. Yeroo kana ammoo yaadachuuf baay'ee nu salphata. Lammaffaa, wanta dubbifnu san hubachuu yookaan understand gochuu qabna. Namoonni garii wanta kitaabarra jiru hunda shamaddaduuf yookaan ammoo sammuutti qabachuuf yeroo yaalan arguu dandeessu. Garuu karaan sun sirrii miti. Wanta ijoo ta'e keessaa hubachuu qabna. Kana gochuudhaaf ammoo wantoota lamaan kana gochuu qabna. Yaada ijoo yuunitichaa hubachuuf dubbisa jalqabuu keenya duratti mata duree gurguddoo yuunitichaa laaluu qabna. Mata dureedhaan eegalaallee booda gaaffilee xumura boqonnichaa dubbisuu qabna. Yeroo kana goonu mata durichi yaada akkamiitti irratti akka xiyyeeffate nuuf gala. Sadaffaa, yaadachuu. Barattoonni baay'een erga wanta kana hunda raawwatanii booda yeroo qormaata irra gahan ni irraanfatu. Sababni isaatis sammuun keenya yeroo dheeraa waan tokko irratti xiyyeeffatuu hin danda'u. Kana jechuunis sa'aa tokkoof osoo addan kutii yoo dubbifne daqiiqaa 30 duraa san qofa yaadachuu danda'a sammuun keenya. Rakkina kana furuufis daqiiqaa 30 qo'annee daqiiqaa 10 boqonnaa fudhachuu qabna. Yeroo akkana goonu sammuun keenya haarommaa wanta deemuuf wanta daqiiqaa 30 san keessatti dubbifnu sammuu keenya keessatti ni hambisa. Malli biraa wanta dubbifne yaadachuuf nu gargaaru tokko ammoo wantoota dubbifne san wanta duraan beeknu wajji sammuu keenya keessatti imajineeshin yookaan ammoo suuraa uumuudhaan wanta dubbifnu san wanta naannoo keenya jiranii wal qabsiisaa ilaallu. Karaa kanaan qormaata irratti bifa ajaa'iba ta'ee yaadatuu ni dandeenya. Viidiyoo kanarraa akka waa hubattan abdiin qaba. Viidiyoo biraa yeroo gadhiifnu akka isin qaqqabuuf sabiskiraayib gochuun nu bira dhaabbadha. Galatooma.